beektai. Okay. Qaba. Haasawuun dandeessaa? Nan danda'a. Ishee ta'uuf. Maal sitti beektaa yeroon barataa kutaa 8tu ministirii yeroo fudhachaa jirti. Akka carraa micoon takka kilaasii koo turte irra deddeebiidhaan na gaafachaa turte ni beektaa? Maal si gaafatte? Maal si gaafatte? Jaalala kaa. Dubartii ta'u? Achi booda immoo miilli harka rikootti ga'e. Qoy miillatti harka rikootti ga'e. Miilli harka rikoo jamareera. Tuun qaata garagalii bara. Bara meeqa chuudhate ammoo bara meeqa? Miilli irra harka. Waggaa meeqa dura? Waggaa meeqa duraadha kanatti dubartii si jaallatte? 2003. 2003 jechuun yoo xinnaate waggaa 15 baranaa jechuudha yaa gooftaa Israa'el yeroo sana dubartii dhiira dhungachuu yoo itti qaanofti inkaan dhiira gaafachuu miti rakkoo qaba jedhetti buusee haasa'e. Si hubannaa rakkoo kee sirriitti si hubannaaf shire. Achi booda maal akkanan jette beektaa? Nissi maal sin jette? Ammarraa jalqabnee barnoota keenyatti fufnu asumaan gaa'ela godhanneeti hojii bultii ijaarrannaa naan jettu seeta. Yeroo sanatti maal qabda fakkeenyaaf? Maal qabda maal kee ilaalte akkasetti? Maal kee ilaalte akkasetti? Maal sirraa laalte? Maal sirraa jaallatte? Maal jette? Anumaan qabuun ture barataa qofa barataa cimaan ture. Barnoota nama hordofaa kilaasii kiyya. Saayimentii natu hojjetaa fi maal hodduun natu godhaaf ni beektaa? Achi booddee qormaatamoo qophii ministiriif qabna. Qophii ministirii sanaatiif immoo wantoota dubbisuu qabu dursee dubbisuuf waanan jedhuuf isheen na bira oolti. Guddocha taataabii kumaa kudhannaa guutaa. Taataabii kuma kudhan. Labirariis immoo gaafan qalanuma duuka galti. Bakka. Achi booda gaafa ministiriin ji'a tokko tafa jedhamu. Ishee wajjin waa walii galle waadaa walii galle. Waadaa akkamii? Waadaa akkamii yoo hin jedhu yoo barnoota ministirii 100 fidde sin jaaladhaa 100 fiddu yookiin immoo 90 garii buutu yoo ta'e asumaanii wal duuka deemuu hin dandeenyu anis akkasumaan jedhennu lamaaniyyuu sanaa gadi yoo ta'e. Wanti waliin jennu jira jedhee walii galleechaadha. Galee booda maal goote micayyoon barnoota hin dubbisne suni barnoota akka dubbistu taatee jechaadha. Labirarii galuu jalqabdee dubbisuu jalqabdee hojii manaa hojjechuu jalqabdee probleemonni jiru gaaffiiwwan garaagaraa barsiisonni baasanii sii kennan jiru isa hojjechuu jalqabdee. Meeqa fiddiseeta? Parsantaalii 95.5. Achi booda ni mirkanaa'ee nuti laayivii keenya waliin kutaa 9tti midheenee achi booda jaalala keenya jaallachuu jammartan. Micoon qayyabachaan ture. Sii galee? Jaalalli haga kana waan keessan turerree keessa akka galtu. Cimuu akka dandeessu waan barbaadu san argachuudhaan waa soquu akka qabdu. Maaltu na dhibeennan gabbuusaa haasa'u malumaan. Maaltu na dhibeennan rakkisaa naannoo ilaallata. Hin sobaa gabbuusi na jedhaa. Akkatti sobaartu waan beekaniitti. Hin sobda siin jedhaa yeroo. Eenyu jedhaa? Warra koomintii gaafa dhufaadhaan maaltu na gashamaa nuti barreessaa jiramu? Walfuuta moo addaan baataniiti kana hojii? Tuul akkamitti adda baana? Namni balleessi sitti heerumu. Balleessi sitti heerumu. Tuul anatti moo? Maaliif? Jedhitti fufati yaada kee. Walfuuta moo addaan baatan? Uddochee fikiroochee maa'ochee taattaa dirqu. Taattaa koppii deekii godha. Meerii bichaatu godhaa jira. Maali koo kana namni irraa hubachuu danda'u koo hin hubata bara. Sirriitti hubata inni nu banne jiras keessa kan akka qofa fakkeenyaaf kan danda'ee nu hubatu.
Dhufee na gaafate jechuu keerratti si hubadhan. Bara sana dhiira bakkee dhaabanne naannoo maamma isaadhaan kan godhe ollaa gamasitti maamma isaadhaan wayii dammoo dhagaadhaan darbattanii dhooftee mangaa cillaa keenya wal jala dabarsiti. Haati keenya bara sana bara 2003 dhiira bakkee dhaabachuun baay'ee ulfaata. This is wrong. Wandimme dogoggora qaba fakkaata. Bara dogoggorte laata shakke. Bara dogoggorte bara abiyyi kana yoo jette bara teknooloojii waan ta'eef dubartiin si fuudhuu yoo dandeessu kan si gaafachuu miti. Gadeettee yoo qalbatee qubatti si keessee anas si fuudhaa siin jettamma dubartiin biyya arabaa jirtu. Zamana abiyyi kana jechuudha. Zamana eenyu bushaa ture zamana sana gaa'is. Mallas Zeenaawwi bushaa ture richa. Zamana mallas garuu ijoolleen faaraadha. Zamana kana gaafachuu jalqabdanii? No. Zamana kana gaafanna zamana abiyyi teknooloojiin babal'atee jira waan ta'eef. Teknooloojii itti faranjii. Sigaleera mugala sigala. Sigaleera sigala. Galeera maal immoo hin bu'ani dhugaa rabbii maal jechaa jirti burtukaan hin bu'u dhugaa. Waa'ee kee waan hin kaasifi miti hin beektaa jechaadhaatis kana duras waan maammaani kaasii keessa turuun oolle ishiinis. Obboleessoo akkamittiin akka wajjin addaan baatan si gaafachaa jira bara. Akkamitti akka wajjin addaan baatan moo akkamitti akka wajjin jiraatan si gaafachaa jira. Koomentii maaliif dubbiftaati? Eenyu si ajajee koomentii dubbisuu? Waliin jirra malee kashtii deemaan taate akkamitti waan yaaddan baasuu barbaaddamu ta'u. Agayyoonaa jirti? Eeyyee jirti. Wal bira jirtu moo addaan baatan? Wal bira jirtu moo naannoo tokko jirtu moo iddoo biraa jirtu hojiidhaan? Wal bira jirra. Silkiitti naa kennuu dandeessaa? Waan amma taasifteen gaafadha. Silkiitti naa kennuu dandeessaa? Nan gaafadha. Gabaa deematti ishiin. Yeroo isheen gabaadhaa deemtu dilbata nuun gabaan qabnu. Gabaan hin jiru mana amantaati gaafa dilbataa biyya keenya. Gabaan hin jiru. Ifamaa wajjin dogoggoraan abseenteeti ishee. Yaa gooftaa koo namni waan haasa'u gaafa dhabuu faxxaree ma haasa'a. Namni faxxaree immoo gaafa haasa'u nama natti miidhamu bishaan nattadha. Faxxaraan immoo hin ta'u. Sinii galee hin faxxariina. Wanta jiru ifa baasaa haasa'a. Nagaan siif haa ta'u. Siifis haa ta'u bagana gaanafte. Rabbii fagalaatu mudannoo jaalalaa mudannoo jireenya qabda. Mudannoo jaalalaa namuu qaba jedheetuma yaada. Naan illee akka nama tokkootti mudannoo hin qaba. Nuti godhee si dhaggeeffachuu ni danda'a. Qalxaf ittiin haasofta. Tattaaf godhaa huddoocha minuu naachuun zaaree. Dansisaachuu እኮ እንዴ እሺ ሙን እንደውልልኝ ዋርማ ዱጋሽ ስትማ እሺ ድባይን አሰልፈን ጆይ አማካኝ እና ተገናኙ maal ture beekta naga gaafadhu garuu akka gaaffii keettan sii deebisawa amteef waanas gaggaafadhu qabu nama jaallatte dhiifte qabdaa mudannoo jaallatte qabdaa isa waanas gaafadhu qabu dandeesse na softu taana maaliifan si gaggaafadha anas tamaariidha moo kanan taa'e si gaggaafadhu waan jaallatte dabarsite irraa na dandeesse of dandeesse na softu waan jaallatte dabarsite irraa akkamta taa'e si gaafachaa oola waan deem maal afaan kee keessaan gadi baasaa dubbi eeshi eeshi tap copy linki godha tap copy linki godha hojjechuuf qorachuu maaliif tap copy linki mudannoo jaalalaa mudannoo jireenyaa warri qabdan mudannoo jaalalaa mudannoo jireenyaa warri qabdan mudannoo jaalalaa mudannoo jireenyaa bagana gaanufte kam nagaya nagaya sagalee kee olkaas nagamu dadhabaadha sagaleen kee du'aadha arabika chaati jira mudannoo jaalalaa mudannoo jireenyaa qabda
Lubbaduka. Namni si bira rafu sagaleen keessa caala. Namni si bira rafu sagalee si caala. Sabni korrisu iyyuu baay'ee dhaga'ama. Kan kee dhaga'amuu dide kun maal akka ta'e dhaga'amuu dide naa garuu dhiisu iyyuu. Taap koppii linkii godhaa udduuchee fiqiroochee maa'oochee. Taap koppii linkii. Inni korrisu iyyuu kan isaan caala. Siyaa gara siyaa gooftaa godheerris maraateera dubartiinis maraatteetti isaan mul'abdeetti waan isaan ta'an hin beekan. Rabbi sagaleen keeffanameera siinimmoo. Maal ta'e sagaleen keeffaname hin tala? Buqqisi samaarra. Mudannoo jaalalaa mudannoo jireenyaa qabda. Amma dhaga'ama. Amma sirriitti dhaga'ama rabbii fagalatu shoo itti fufi. Maal jettasa? Akkam jirtaati nagaa keetii? Rabbii fagalatu nagaa godha. Mudannoo jaalalaa mudannoo jireenyaa qabda. Mudannoo jireenyaa mana maadaamii danda'ama. Itti fufi haasa'e nu kofalsiisa taana. Ni ilaallarraa kolfina. Hatta akkuma kudhan. Ayyeeshi. Duraan beektee waggaa lama kas ture galeen deebi'e yeroo san mana nama guddaan ture jechuudha. Yaani namichis guddaadha namichi jirti nama guddaadha nuti nama lama sanaan booda achi karaa biiroo kana deddeebi'ee jijjiirradhee mana wayii naga'e akka tasa. Sana booda namichi baay'ee nama guddaadha namichi garuu ijoolleedha warri Nasrii kana. Sani achi namichi immoo abbaa isaa qaba dhufee mana dhufe ani haaraadha torban tokko hin guunne. Amma dura mana akkasii naga'ee hin beeku waan ta'eef jarri ganama kaatee ijoollee barnoota geggeessanii jarri ol deebi'an kifilii isaaniitti. Ani immoo dhaqee waa minaan jennaan balbala rukute ka'a. Sana booda rukutee ni kaasa. Namichi gadi ba'ee bane na jala. Nani achi yeroo gadi ba'ee banuudha jarri waan biraa keessa jiranii. Sana booda achi fiigee agarsiisa isiin fuula guutee deebitee macalliste. San raachi barnoota isaalleedha nama biraa keessatti wanta biraa yoo namni akka harawaa akkasii nama mudate maatiin baay'ee yoo hin jirre ijoolleen mana yoo hin jirre ijoollee hedduu mudata jedhee yaada. Baay'ee rifadhe gaafsan garuu waan keessaa ba'uu hin dandeenye kanu.